application free irratti fayyadamaa turan akkasumas Zen yeroo ammaan tana ni hojjeta akka hojjechaa jiru quba qabdanii garuu immoo maatii fi warra moobaayiliidha yeroo hedduu isaan kan gaaffii dhiyeessu. Ammoo keessa qotee warruma kana biraa hunda biree warri gaaffii dhiyeessu tokko jira kan biyya alaa biyyoota Saudi Arabiyaa malee qaaniif maaliif hin dhiyeessi kana maaliif hin dabala kan jiru keessan jirree fakkaatti dhiyeessuu qabu garuu asirratti firii wani application wani qayyuu taate akkuma san firii isiniin jee kan achi taa'ee namni itti naqee laalu hin jirre isinitti sobuun gaarii miti jeeti. Ammoo asuma keessa darbee warra biyyaatti barbaadiyyuu illee ni jira. Warra biyya teenya biyya Itoophiyaa jedhamu sani warra addunyaan hojii bitee saniif barbaade warra iyyuu illee ni jira. Saniif yoo ni figarre ni barbaanna mara kun qabu gaafiin keessan bareedaadha. Hordoftoota xiyya kabajamoo assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamaa harkafuune jirra jirtu jedhu jechaadha. Appilikeeshiniin amma ani itti fayyadamu jiruun mee arra warra moobaayiliiti. Appilikeeshinii kana ni dalagamoo hin dalaguu irratti erga walii gallee booda achi boodaan isin garsiisa. Mee akka ni argitan jechaadha. Hojjechaa jira. Akkasumatti hordoftoota xiyya akkuma yeroo duraanii isin jechaa ture bakka kana hogguruuftan asin garsiisanii YouTube gada orotu subscribe yo kaahu maatii isaaf ta'uu hin dagatina. Zen itti fayyadamaa isin jechaadha. Bakka kana hogguruuftan warri Zen as keessaa Zen sirriitti hojjechaa jira. Maatii chaanala kana ta'uu hin dagatina isin jechaadha. Mee amma darbinee halaaluu akkamitti hojjeta application sun kan hayyamu. Application isa kanatti maantan hojjechuu jiru. Isa kana inni kuni amma moobaayilii akkamitti hojjeta. Moobaayilii akkamitti hojjetu isa kana hogguu gaggeeffuuftan update godhuu keessa yeroo tokkoof hogguu update gootanii inni kun inni hojjeta. Update godhuun isin dhibuu online update yookaan irratti hogguu godhuu booda yeroo tokko hogguu update isin godhe serverii isaa keessa galtanii ammoo warri Zen irra jiran jirtan Zen irraa gara moobaayiliitti jijjiirtanii hoggaa irratti dha'uu hin dadhabina. Amma cufeen isin garsiisa fakkeenyaaf amma moobaayilii kanama Jarman waan kanarra keessanii moobaayilii Jarmanii irra hogguu keessanii booda Jarmanii isa kan argitan biyyaadha Jarman waan irra keessanii akkasuma ammas moobaayilii gabbuutanii moobaayilii kaasa moobaayilii firii hayyuu kanarratti asirratti hojjetu. Isa kanatti dhooytan ammoo warreen sawaadhaa warreen STC jechuudha. STC ni akkasuma firii as keessa akka jiru argitan firii waan kaasa firii waan qayyuu kanarra kaayistanii ammoo serverii sana isaan jiratan isaati serverii inni nisi serverii kophaa qaba. STC akkasumatti Jarman waan kanarra kaayisanii akkasuma Jarman tuhan irratti illee hojjeta. Isa kanarra kaayisanii achi booda ni hojjetu moo hin hojjetu kanjuu mee irratti dhoofne halaaluu konnektii goone erga konnektii goone booda erga beeksisa kana fixatee maanta hin argitan jechaadha. Kunoo moobaayilii irratti hojjetaa jira. Kanaaf hojjetamoo appilikeeshinii kana hogguu irraa fayyadamtan laayik sheer godhuu maatii chaanalaa gadhiisan jechaadha. Hanga viidiyoo biraatti walitti nagayaan jira.